kabajamtoota hordoftoota sagantaa qeerroo biyya guyyaa haddaa gaaffii fi deebii waa'ee Finfinnee irratti abbaa qabeenya suuqa OMN gaaffii xiqqoo wajjin waan goonuuf akka nu hordoftan asumaan isin affeerra gara isaa deemna. Akkasumas gaaffii isa gaafachuu fi asitti gaazexeessaan tokko waan jiruuf Qaasim Birraa gara isaa isin dabarsaa inni gaaffii deebii abbaa qabeenya suuqa OMN wajjin gaaffii waan jiruuf hundi keessanuu qeerroo biyyaa saabskiraaybii godhuu akka hin dagagne. Kanaafuu gara isaa isin dabarsa. Gaaffii isin gaafachuu barbaadeeti duraan dursee dhaggeeffattoota keenyaa fi maqaa kan hojjetan barbaadna waa'ee guyyaa kaleessa naannoo Oromiyaa irratti hiriirri manneen seeraan ala ijaaraman irratti hiriira bahee ture isaa irratti akka yaada kennitanii isin barbaadna. Duraan dursee maqaan kiyyaa Muhammad Amin Abdii Kadir jedhama godina Arsii aanaa Xannaa Fiichoti. Wanti gartee isin gaafin gaafattan waa'ee hiriira kaleessaa ilaalchisee hiriirri kalee dhugaadha. Uummanni Oromoo bakka jiruu fi akka jiruun hiriira bahee jira. Nutis biyya jirru keessatti hiriiratti jirra. Yaadalleen isaan deeggaru jirra. Qaaman achi jiraatullee dhabnu yaadan isaanii wajji jirra. Ganama galgala waan isaan keessa jiranis argaa jirra. Kuni waa'ee hiriira kanarratti uummanni Oromoo ammas ta'ee boris ufduuba hin deebu waan kanarratti maaliif kalee uummanni Oromoo qabeenya gartee uummata kaleessa qooduuf ba'an kanarratti lubbuu fi dhabee Oromummaa irratti harka muramee luka muramee miidhamni irratti deemamaa ture. Sabummaan isaa irraa miidhamaa ture waan ta'eef kanaaf jecha ammas taanan boris ufduuba hin deemnu nuti uummata inni mormannaa Oromummaa kennan hiree uummata Oromoo ofii murannallee ofii murteeffannallee. Waa'ee ijaaramuu manneen seeraan alaa irratti sababoota kamiyyuu hiramuu qaba kan jedhu irratti ati hiramuu qabaa jettamoo mee yaada kana irratti moo uummattoota naannoo sanirraa bu'an irratti haa kennamuuf yaada waan jettu kanarratti wanti kun kaleessallee uummata qotee bulaa uummata Oromoo irraa saamamee irratti ijaarame waan seeraan ala ijaarame waan seerrillee dhorku jecha. Kanaaf jecha uummata irraa buqqa'ee fi uummata Oromoo malee namoota biraatiif hiramullee hin qabu yaadamullee hin qabu hin kennamus jenna har'as boris. Galatoon isin jenna yaada nuu kenniteef ulfaadhaa jiraataa isin jenna. Akkasumas Amin Abdii gaaffii fi deebii waa'ee biyya keenyaa biyya Oromiyaa magaalaa Finfinnee deebii gaafanne irratti gaaffii fi deebii keenya deebisuu isaanii akka argatan abdii goona. Akkasumas namni keenya biyya ofii keessas biyya abbaa keessas yoo jiraatu aadaa ofii hin dagatu. Akka carraa ta'ee suuqa isaa yeroo seenee ilaalutti meeshota aadaa adda addaa kan akka boraatii fa'atu keessatti argama. Kanaafuu maqaan suuqa isaas OMN jedhama. Kanaafuu hundi keessanuu karaa mirgaan bitaan yeroo dhuftan suuqa OMN seentanii bitachuu hin irraanfatina. Suuqa OMN akkuma OMN jaalannu suuqa sinis haa jaalannu. Akkasumas gaaffii isaa gaafanne kanas xumuruudhaaf gara dhumaatti waan deemaa jirru manguddoo tokko asitti argan. Waa'ee Finfinnee irratti maal nuun jedhan laata? Akkam jirtu? Fayyumaami? Mee akka carraa taatee suuqa OMN keessatti isin argine suuqa OMN kana mee akkamitti isin keessummeessan? Suuqa Oromooti. Naannoo kanatti suuqa argamtu keessaa suuqa OMN jedhamtu naannoo kana jira. Suuqa kana akkitti ilaalu akka suuqa keenyaa itti ilaalu. Akka suuqa keessa itti ilaalan fakkeenyaa fi namni tokko suuqa seenee yoo waan bitachuu barbaadu yoo dhabe amalli inni itti nama keessummeessu akkam.
akka aadaa kennaatitti nama keessummeessanii waan nagaaf suuqa kana hin dhabani haalas ta'ee mana keessas ta'ee waan abbaan barbaadee xalabate sani suutti OMN akka aadaa Oromootitti as keessatti akka argamtutti akkasi nama keessummeessan jechuudha kabajaadha. Akkasumas waa'ee suuqaa sin gaafannee jirra. Guyyaa lamaan dura magaalaa Finfinnee irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee akka daraara'ee gamoowwan fuudhee nama biraatiif kennaa jiru irratti qeerroo guyyaa kaleessa hiriira oole. Hiriira san irratti akkasumas jaalatamaa fi kabajamaan Jawaar Muhammad achirratti haasawa godhuudhaan mee bakka kanatti si maal jettan laata? Kuni Jawaar Muhammad jechuun Jawaar Muhammad qabsoo gaafa ala jiru godhu haga biyya galillee hin dhiibne qabsoon sun ammallee waan hin xumuraminiif inni illee akkasuma qabsoo sanitti jira. Waa'ee Finfinnee waa'ee uummata Oromoo guutuuti. Qeerroon kaleessa lubbuutti dhabe hadhallee deebii ofii waan hin arganneef qabsoo itti fufaa jira. Amma boodallee ittuma fufaa hanga deebii ofii argatutti haga biyya abbaa ofii mirkaneeffatee ofii godhatutti qabsoon ittuma fufaa ammallee hin dhaabanne. Jawaaris qeerroo wajji jira, qeerroonis Jawaarii wajji jirti. Isin waliin jirtan? Qeerroo wajji jirti. Qeerroo wajjin jirtu. Egaa isinis qeerroo waliin jiraachuun nus qeerroo waliin jiraachuu Oromoon hundisaa qeerroo waliin jiraachuun dagatina. Kanaafuu gaaffii fi deebii gaafa naaf deebisuu keessaniif guddaa galata qabdanii galata qabdanii. kabajamtootaa fi jaalatamtoota qeerroo biyyaa har'a kan itti argamnu suuqii bariisooti. Mee gaafiif deebii waa'ee dhimma Finfinneetii fi akkasuma qooddamnee irraa gaafachuudhaaf asitti argamnee jirra. Akkasuma mee bariisoo akka maqaa isaanii guutuu daawwattoota keenyaaf ibsan isaan gaafata. Gaafiif deebii kennaa maqaa keessanii akkasuma iddoo jiratanii fi naannoo amma itti argamtan kanaan akkasuma waa'ee biyyaadhaa isin gaafatuudhaaf hayyamamaadhaa isin. Hayyamamaadha. Ani maqaan kiyya Bariisoo Kabbasoo naan jedhani. Bakka godina Arsii Bahaa Sallaati. Amma kana jiraatu magaalaa Yaadannata. Magaalaa Yaadannata keessatti magaalaa sekitar ama kursi dan guru karena bukan di desa itu tidak maju itu ekonomi desa itu ada dan negara kecil sudah kami di jadinya bukan jurusan dan juga sudah berada dan kini berada cewek itu sudah itu sudah kilometer karena sudah tersyariat karena kilometer itu lucu ada ini itu setelah kasani itu setelah kasani macam jalan kecil ama yang harus jalan kecil setelah kasani itu akan shalak itu kita sampai kecil shalak itu karena kalau kita kasih karena apa itu shalak apa itu Mee achitti wanti isin gaafadhu mootummaan naannoo Oromiyaa namichi taakkalaa uumaa mootummaa bulchiinsi naannoo Finfinneedha. Itti seenee waan daangaa isaa dabree gaafii lafa isa keessatti argamu kana manneen kondomneemii kana hidhaadhaan kompiitara tokkoon kennuudhaaf yaada godhe kana isin mootummaan Oromiyaa maal akka jedhu maal akka ibsi kenne kun kan ejjennoo dhugaadhaati moo kan sobaati jettanii itti amantu. Ani akka kiyyaatti miti san qofa miti jedha. Magaalaa Finfinnee qofa jennee jedha malee magaalonni biraatu magaalota Oromiyaa guutuu keessa isinitti jira. Haala qulqullina jedhamee jiru kun adeemsummaan isaa sun guutummaatti irra deebi'ee osoo mootummaan deebi'ee gandoota foolii magaalaa wayii qabu keessatti ijaarameetiin jedhe osoo irra deebi'ee qoratamee jedhe jechuu barbaada. Maaliif warroonni mana qulqullina kana qabateetiin jedha warroota qalleeyyii yookaan immoo warroota hojjettoota mootummaa osoo taane warroota dureeyyii magaalaa tokko keessaa mana istaandaardii isaa eeggateetiin jedhe mana sadarkaa isaa eeggateetiin jedhe osoo qaban manneen biraa dabalataan argatanii magaalota bakka yaadamanii raawwatanii galmeessanii warroota akkasii fudhatanii mana kana keessa raafan malee dhuguma warroota dhugaadhaan bakka bultii hin qabnee fi bakka bulan hin qabne warroota kana jedhanii fuuldura. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa
daangaa amma irratti uummanni keenya irratti hojii godhaa jiru fooyyee fakkii akkasumas immoo ashawaa miidhaa bakkoota kan isaa ta'u irra deebi'ee bakkoota kunneen qooddamee waliin jireenyaa fayyaadhaan kana guutuutu akka xiyyeeffannaa barbaachisaa ta'e qorannoo barbaachisaa ta'e jiru warroota naannoo san jiran yookaan immoo magaalota san keessa jiranii namni kun jiraataa ganda san ta'uu isaa namni kun dhuguma achi keessa yookaan fakkeenyaaf amma naannoo san keessa jiraatee hin jedhe namni kun dhuguma mana san keessa maqaa isaatiin listii isaa fakkeenyaaf mana qopheessaa keessa jiraate namni kun dhuguma maqaan isaa achi keessa jira namni kun maqaa harma dura mana hin qabu moo mana kana kireessee mana tokko tokko ilaaltee hin jedhe ofii magaalaa irratti yookaan fakkeenyaaf amma kunduumee naannoo Finfinneetti haa fudhatu malee inni magaalaa Adaamaatti mana istaandardii isaa qaba yookaan immoo godina biraatti naannoo biraatti yookaan immoo naannoo Amaaraa haa ta'u akkasuma naannoo Tigraayillee haa ta'u bakkoota biraallee haa ta'u magaaluma keessa yookaan magaaluma gudditti keessallee yookaan hundi magaalaa gudditti keessa mana istaandardii isaa qaba qabaataatiin bakka kana maal godha asitti mana biraa yookaan immoo mana qabu jechuudha yookaan immoo ilmaan isaa yookaan immoo maatii isaa galmeessee mana biraa dabalataan maqaa isaanii fuudheera waan maal godha kireessee namni biraa irraa kireeffatee bizinees hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf waan kana inni ammas hixaa wanti waan kanaa tolfameef gaheen inni ta'uuf warra abbaa qabeenyaatiif malee warroota harka qalleeyyiitii miti jettan jechuudha. Hixaan kun amma kaateetii jettu warra abbaa qabeenyaatiif haala mijeessu malee sooressuma haala mijeessu malee namoota kanneen xiyyeeffannaa keessa waan jiran maqaa ilmaan qotee bulaa fakkeenyaaf ati fakkeenyaaf irra qotee bulaan sun har'a qarshiisan fudhateetiin jira. Maal taasisaa ilmi kun fakkeenyaaf namni kun boruu jira warteen badhaadha dooleetiin jedhe ilma isaa sammaan taasiseetiin jedhe ganama jedheetiin jedhe namni tokkoon jiraata eegateetiin jedhe. Gaafii kenna kan jalqaba irratti waa'ee mootummaan naannoo Finfinneetii fi mootummaan naannoo Oromiyaadha kan Finfinnee seeneetiin waa'ee naannoo Oromiyaa irratti waan san murteessuun isaa maalii fi Oromiyaa tuffate moo mootummaa naannoo Oromiyaa tuffate jettan. Anak kecil cuma nado magaalaa Finfinnee waan sana isu keessatti maal akka sooratan jedhu durumaayyuu wanni kun xiyyeeffannoo guddaa argate wanni kun akka yaadachuu ilaalee jedhu waan kun kanarra qophaa'ee jechuudha waan marfamaa dura qophaa'ee itti jiru bifa karaa adda ta'eetiin jedhu duubaan namoonni jiran dhiibbaa gochuudhaan wanni kun akka hojiirra oolu waliin osoo hin beeknetti dogoggora raawwatameetiin ilaalaa kan ammoo kantiibaan magaalaa Finfinneedha irra deebi'ee hawaasa isaa kan magaalaa qabaata mootummaan naannoo Oromiyaa illee waan kana xiyyeeffannaa kennee qotee bultoota naannoo sana jiran akkasumas immoo namoota harka qalleeyyii mana jiraachuu hin dandeenye baalaansii keessa yookaan humna isaanii xiyyeeffannaa wal madaalchisanii waan kana irra deemanii bultoota kennaaf osoo irra deemanii wal gurguruu jire akkasumas magaalota biraa keessatti illee warroota qotee qaban kanallee osoo jechuu barbaade. Egaa maarree waan qeerroon biyya faana jirtammoo akkam isaan wajjin dhaabattanii waan isaan jedhan jala hiriirtaniitiin waan isaan kaayatanii itti jiran kana wajjin jirtammoo akkam isin jedhu. Ani kaya yarra ile kagaatiin jennu qeerroo biyyaa akka biyyoota lagaa keessa jirutti nuti isaan faana jirra. Isaan faana jiru yeroo jiraanneetiin jennu yaadaan isaan faana jirra. Akkasuma itti haafan jettan jechuudha qabsoo isaanii itti fufanii finiinsanii akkuma duraanii sanitti ittiin haadeemanii jettanii. Akkuma sanii ittiin haadeemanii qabsoo sirba eegalanii jiran kana bifa tasgabbii qabaatanii jiran akka biyyi isaanii gidduu seenee qabeenya namatti akka buune akkasumas yeroo waan kana karra balleessuu barbaadaniitiin jiran qaamota shira dalaganiitiin jiran bira dandeessanii akka ati hiriirri kun gara bira deebi'ee sabaaf sabsabbii keessa isaanii jibbiinsa fakkeessanii akka gargaaranii jiran of eeggannoo guddaan sochuu qabaatanii jira. Kan bira waliin baay'ee barbaadeetiin akka hojii magaalota jiran keessatti kanneen waliigala yookaan immoo kunneen jiran kunni irrallee deebanii ammallee osoo lallabaniitiin jiran namoonni hedduun magaalaa kanneen keessa adda addaa keessa jiraatan mana isaanii bakka biroo jiraatan mana kana keessatti akkasatti daldalataa waan jedhaniif mootummaan irra deebi'ee manneen marmaddoo qotee magaalaa guutuu Oromoo keessa amma isaaniitu keessatti irra osoo deebi'anii akka qalleeyyii ammallee yaala jedhanii warruma sooreyyiitti magaalota adda addaa irratti deemuun waan kana irraa fayyadamaa jira xiyyeeffannoo guddaatti nu barbaachisu bakka kana xiyyeeffannoo guddaatti kennuu qabaatan jedhama. Oke, galatoomii barisoo kenna barisoo nama nagaati jedhanii hedduu maqaa keessan dhageenya jabaadhaa isin jedha mee warroota asitti argaman kana keessa nama tokko gaafii gaafadhaa waan barisoo irraa isin gaafachuudhaaf hayyamamadha.
Ayyee mee waan mariisoo irraa akkasuma waan suuqa kana barbaada dhufteefis akkasuma ammoo waa'ee Finfinnee irraallee waan tokko tokko nu dhoyita mee maqaa kee jalqabatti nu himi. Maqaan kiyya Qaanqii Ahmad jedhama. Dhugaadha obbo Bariisoo waa'ee isaa yoo nu gaafatte obbo Bariisoo waa'ee isaa yoo nu gaafatte hedduu nama sabboona nama qabsaawaa karma qabeenya nama ilmaan Oromoo cinaa dhaabbatuu fi nama gahee guddaa qabsoo deemaa turte shoora guddaa taphataa turanidha. Hedduudhuuf nama guddaa jechuu barbaade jaalladha. Okay, ati ijoollee eessaati irratti eessaati Oromoo ta'ee naannoo qabana naannoo keessa jechuudha maali? Dhugaadha naannoo Harargee lixaati. Akkuma beekamu godina Harargee lixaa naannoo Daaroo Lagu jechuudha. Ararsoon hedduu nama jaba. Immoo waa'ee amma qabsoo biyya keessa deemu jiru kana laalchisee dhugaa Oromoo yeroo ammaan tana qabsoo isin ifamu amma jirtu tartiibuma masa qabisaniin hayyuu keenya dhageessee wal bira deemtee jajjabaatee turte tarkaanfachuu qabdin jaha. Abbaa Qeerroo irraa waan isaan jedhan fudhataniitiin bakka isaan jedhan gahuu qaban jechuu jettanii yaaddan jechuudha. Hayyuu keenya hoogganamne tartiibuma masa qabnee lafa teenya dabarsinee eenyuuf wal kenninu akkuma amma dura qabsoo isaanitti qabsoo bakka jirrutti hundi keenya cinaa dhaabbannaan deeggarraan jira. Okay, galatoomii waan ibsa kennuu kenniteef galata si gaafadha.